dhukkuba adda addaa isin qabsiisuu danda'a. Namoonni hedduun mana yeroo qulqulleestan yookaan immoo mana namaa daleeydan waan kana fayyadamtan. Dittol haa ta'uu, koroloksii haa ta'uu, gilaas isprey waan daawwitiidhaan qulqulleessan haa ta'uu, halafaan qulqulleessan haa ta'uu, hamukaan qulqulleessan haa ta'uu, wantoonni kun fayyaa keetirratti hedduu dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf viidiyoo kana dhaggeeffadhu. Egaa obboleewwan koo akkuma dhageessanii wantoota kana keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jiru jechuudha. Gola Madaami keessa jiru wantoota kana sirriitti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechuudha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanalii GPS jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa akkuma argitanii akkuma asirratti argitan wantoota kana kemikalaa adda addaa jechuudha. Dhibeen akka sombaa, hanqina hir'ina dhiigaa, akkasumas immoo dhibee adda addaa mataa dhukkubbii wantoota adda addaatti nu mudata jechuudha. Ijoolleen gola Madaami keessa jiru yeroo hunda mataan nama dhukkubuu, akkasumas immoo beektanii ijoolleen waan ta'e fuula keenya kanatti shiif bakka wantoota adda addaatti saaxilamnaa jechuudha yeroo baay'ee. Kanaafiyyuu wantoota kana kan nutti fiduu yookiin immoo nutti fiduu danda'u akkuma dhageessanii doktoriidha. Wanti inni jedhe kun wanta nama mudateedhaanallee jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota akkanaatirraa of eeggachuu danda'uu qabnaa isin jechuu barbaadetanii. Maaliif ijoolleen hin beekne amma beektanii ijoollee haaraa warri keessa turanillee wantoota akkana kana beekuu danda'u. Keessattuu wantoota akka zayitii balleechanii kemikalaa akkasuma kilooriksii wantoota baay'ee fayyadamna jechuudha. Shintibeetii yeroo dhiqnu wantoota adda addaa qulqulleessuudhaaf shintibeetii kilooriksii akkasumas wantoota adda addaa fayyadamna. Kanaafiyyuu ijoollee baay'een dhukkubsatanii galuu yeroo baay'ee funyaan nama funuunu wantoonni adda addaa kun maalirraan kan namatti dhufu wanta kanarraanii jechuudha. Kanaafiyyuu nuti immoo sirriitti of eeggachuu qabna. Kun immoo namni biraa beekuu dhiisuu danda'a. Kanaaf kun immoo ijoollee baay'ee namoota baay'ee fayyaduu danda'a. Dhugaa dubbachuuf dhaggeeffatuu dandeechuu miidiyaa qofa fayyadamuun faayidaa hin qabu. Wantoota miidhaa namarratti fiduu fi wantoota biyya Arabaa kana keessatti ani waa dhuguma dubbachuu fi amma fakkeenyaaf gaafa kilooriksii kana wantoota yeroo baay'ee wantoota keemikaala qaban kana gaafa fayyadamtanii of ilaalanii dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee mataan na dhukkuba, lafti na soortii. Amma fakkeenyaaf yeroo gaazii faamnaa qulqulleessanii nyaata hojjettanii maal jettanii wantoota zayitii waan akkasii balleessuu wanjiraa miti kan rushaan wayi isa faa inni beektanii. Amma maroohan mana keessa hinjiraa miti kushina keessa yeroo kana inni gisee rushaatu san fidee xiqqoostaatu sitti naquu danda'a. Shittaan saasun afaan siseenaa isaan booda dhukkuba dhugaa dubbachuuf dhukkuba guddaatti nama geessuu danda'a. Dhukkuba kaansarii akkasumas wantoota baay'eerraan itti nama geessuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu wanta beeknu wanta dhageenye kana soba osoo hin ta'in sirriitti dhugaa dubbachuuf of eeggachuu qabnaa jechuudha. Maaliif kamaami amma dhugaa dubbachuuf ani amma fakkeenyaaf ergan kana dhaga'ee sirriitti of eeggannoo godhee jechuudha. Maaliif kamaami ni beektu miti kan yeroo koronaan dhufee intinitti funyaanitti godhatan gisee yeroo shi'atanillee gisee waan ta'e qulqulleessitanirree tokkicha yoo bitattanii jira. Ani akkanumatti akka carqeetitti yeroo baay'ee miijitu godhattanii raawwattanii miijitanii taaftu hin deebi'aa jechuudha. Hanga yeroo takkitti godhatanii qoshaashatti xaalassan osoo hin taane hin jira carqee adda addaatu jira. Isin galee akkas akkasii bitattanii yeroo baay'ee itti fayyadamuu dandeessu. Naam biyya ormaa keessatti waaqayyo nu haa eegu. Qarshiin nuyi hojjennee waggaa meeqatu hojjennee dhukkuba kanaan namni qabame wanti nu waggaa kana hunda xaarriyyuu nu fayyisuu hin danda'u. Kanaafiyyuu amma wantoota akkana kana gisee hojjennu sirriitti of eeggachuu qabna isiniin jechuu barbaadetan obboloota koo. Yeroo baay'ee ijoolleen dhukkuba beektanii
dhiiga fa'aa akkasumas kan ol deebisanii jiru. Maalidha kun maalirraa kan ka'e wantoota keemikaala qaban baay'inaan shittaan isaa gaafa namatti ba'u keessa nama amma fakkeenyaaf viitaaminii yookiin immoo wantoota qaama keenya keessa jiran kana hin ajjeesaa jechuudha. Kun ni beektu miti fuula keetirree ta'ee wantoota adda addaa wanta ta'e namatti baasu jechuudha. Dhibee wantoota ta'e ijarree ta'ee bakka baay'eetti maadhaa keemikaala kanatu namarratti baasisaa jechuudha. Kanaaf wantoota kanarraa sirriitti of eeggachuun barbaachisaadha isiniin jedha. Dhugaa dubbachuu akka qalbiitti miti kan haasaa jiru. Ani ijoollee baay'ee waan an argeef amma ijoollee xiqqaan kun amma biyyattu osoo hin dhukkubsatiin biyya arabaa gaafa deeman dhukkubsatanii galu yookiin immoo biyyuma arabaa kanattuu iyyuu lubbuun isaanii ba'a jechuudha. Kun maalirraa kan ka'e keemikaalota kana akka laayyeetti hin qabinaa isiniin jechuu barbaadetan. Keemikaalota kana kan dhibee namatti. Egaa keemikaalonni kuni yeroo baay'ee beektanii wantoota adda addaa achirra jiran ni beektu miti. Keessattuyyuu wantoonni shittaa akkasii qaban kuni keessa namaa yoo keessa namaa foolissuun akka malee shattatee keessa namaa yoo seenee hin dadhabsiisaa jechuudha. Keessa namaa isa hin dadhabsiisaa gara dhibeetitti nama geessa. Kanaafiyyuu wantoota kanarraa sirriitti of eeggachuu qabna. Wantoota keessattuu foolii qabanii kilooriksii fi filaashii waan akkasii filaashii san ni beektu. Filaashiin sun baay'ee shittaan isaa kilooriksii wajjin gaafa walitti makamee inni dhugaa dubbachuuf hafuurarree baafachuu si dhoowwa si galee. Amma ani dhugaa dubbachuuf osoo hin beekin amma yeroo jalqabaa biyya arabaa deemee isaan hammaami kanarree godhadhu hin jenne beektanii araboonni dhiisii hin qaban qulqulleessiin jedhu malee wantoota simiidhuu fi kan simiine namni tokko sittiin himuu jechuudha. Kanaaf ijoolleen haaraan hammaa sirriitti guddaantu. Ijoollee meeqa dhukkuba laphee jedhanii dhukkuba garaa kaasaa wantoota adda addaatti saaxilamanii warreen ijoolleen kun waggaa takka waggaa lamaa osoo hin dalagatiin ji'a lamatti ji'a sadiitti dhukkubsatanii sababa maaliitii fi sababa keemikaalota kanaa sababa qulqullii hojjechuu wantoota kanarraa kan ka'e dhukkubsatanii deebi'aa jiru isiniin jedha. Mixattiin taqqama beeruutti erga dhuftee dhugaa dubbachuuf naannoo ji'a shanitti dhukkuba laphee jedhanii beektanii dandeechee hafuura ol baafachuu hin dandeechu jedhanii namarraa kan ka'e kuni kanumarraan kan ka'e keemikaalaa kanarraa kan ka'e jechuudha. Yeroo baay'ee sidaatii yeroo hojjetan isaan wantoota kana ni fayyadamu. Bakka hunda bakka biyyoota hunda waan ta'eef namni kanaaf fayyadamne hin jiru jechuudha. Kanaaf kan maamii keessan godhattanii sidaatii yeroo sidaatii sa'aatii tokko lama namatti fudhatu. Nama affanuu namni waan akkasii gizee oo'atilleedha kan namatti cimu malee ani gizee amma fakkeenyaaf kushiina keessatti fa'aa maroohan sun irra yoo jiraate baay'ee rakkisaadha. Gizee yeroo shi'atan sirriitti of eeggachuu qabdu. Annaa kana wantoonni kun akka salphaadhumatti laallamuu osoo hin taane irraa of eeggannoo godhaa. Kan fayyaa ofii caale hin jiru. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuu fi filaashiin sunii kaa beektanii kilooriksiidhaan walitti makee osoo hin dhiqaa jiru na affanee dhugaa dubbachuuf kan tirna godhee achi keessatti afee oolee odoon dafee barrii banuu baadhe isaan laalaqa. Kana amma beektanii isaan sitti hin himne isaan giddisiif hin qabanii sitti himanii jechuudha. Kan akkanan godhini osoo beekanii kana fi kilooriksii fi filaashii sun walitti namuu hin qabu silaa isaa walitti naqiitoo shintibeet isaanii akka qulqullaa'u barbaadu malee akka ati duuteef kaan siin beekan isaan ofii isaaniitiif fayyadama waan ta'eef si galee ofii isaaniitti dhiqanii hin beekanii hin sodaatu. Namni garuu immoo homaatti fakkaatu. Kanaaf nu immoo sin immoo sirriitti of eeggachuu qabdu siniin jedha. Fayyaa namaati caala qarshiin irraa hojjette waggaa meeqa xaartee waggaa meeqatti fiddeetuun dhibee tokkoon yoo qabamte dhibee waan namatti fidin malee dhukkuba adda addaa kanaan yoo saaxilamte yoo qabamte qarshiin tunarra waggaa 10 ol hojjette tun si fayyisuu hin dandeechu jechuudha. Kanaaf kan bilaashii ta'u kanaafiyyuu ammuma
namoota akkasitti baay'inaan wantoota akkana nama fakkeenyaaf kiloorisii faa yeroo waan ta'e yeroo shita bishaan itti kallasanii xiqqeessanii xafitti godhanii shittaa isaa sun iyyuu shaggamti. Shittaa isaa san immoo kammaamii godhatanii fayyadamuudha isiniin jedha. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggachuu qabna. Ijoolleen keenya amma beeksanii daftanii keessattuu warri sidaatii hojjettan wantoota kanaaf dhukkuba akkanaatiif yeroo baay'een saaxilamu. Mee ijoollee dhugaa dubbachuuf mee ijoollee biyya Arabaa kana ilaala. Baay'ee tokko bakka kanas qayyaan dhukkuba addaatiin itti qabamanii biyya keessatti kanatti dhukkubsatan. Dhugaa dubbachuuf biyya keessa ilaala, biyya Arabaa kanatti ilaala. Biyya Arabaa kanatti baay'inaan bakka ijoollee baay'inaan kan dhukkuba itti fidu maalidha? Wantoota kana jechuudha. Kanaaf wanta kanarraa immoo of eeggachuun sirriitti barbaachisaadha. Wanti kun wanta laayee miti. Wanta akkanumatti zim jedhaniitu waan maqallii namatti fakkaata. Amma bira gaanitti waan namatti fakkaatu. Dhugaa dubbachuuf. Kanaaf jedhee tan anuyyuu dura hin beeku ergan dhaggeeffadhe wantoonni kun bakka beektanii gaafa amma fakkeenyaaf wantoota kana yeroon qulqulleessee mataa na dhukkubsaa yoo beektanii hafuurri isaa kun baay'ee tokko shittaan isaa sun gara keessatti gaafa sitti deebi'ee namatti deebi'ee dhukkuba addaa namatti fiduu danda'a. Kanaaf sirriitti irraa of eeggachuu qabna isiniin jedha obboloota koo. Egaa waaqayyoon hunduma keenya bakka jirrutti nu haa eeguutii of eeggadhaa. Keessattuyyuu ijoolleen amma dhuftanii ijoollee haarawaan yeroo barsiisan amma biyyumatti warroonni barsiisanii as ergan suni waa'ee saanii fi waa'ee burcuqqoo waa'ee wantoota adda addaa kana osoo hin taane osoo wanta akkana kana wanta miidhaarraan ga'u barsiisanii baay'ee tokko ariifidha. Baay'ee namatti tolaa ture. Garuu immoo isaan kan barsiisan wanta asitti hojjetuu hin dandeenye biyya keessatti